Meewwan gandummaa fi gosummaan deemaa jiru kanarratti khutbaa arraantana masgid Bilaal Ameerikaa Minisootaa irraa godhame waliin haa dhaggeeffannu mee hundi keessan. Arra namni maqaa ummata guddaa kanaatiin waa dalagu maatii isaa qofa irratti badin daleen ummata manguddoo gurguddoo asirra taa'u kana maqaadhaan nyaata. Riyaala Suudii kuma 30 isinii kannaa ijoollee Arsii qaqqalaadhaa. Walmiitee hawaasa keenyallee mataa gaccabsitee biyya teenyallee maqaa balleessite. Hayyoota qabsaa'ota Haaji Jawaar Mohammad Dabbaalii fi Haaji Jawaar Mohammadii fi hayyoottiin haqa baasuu fi dhiiga Oromootii fi rakkoo nama sallamee baasuudhaaf deemtan Rabbi jazaakumullahu khayran Rabbi isin haa gargaaru dura isinii. Meewwan gandummaa fi gosummaan deemaa jiru kanarratti khutbaa arraantana masgid Bilaal Ameerikaa Minisootaa irraa godhame waliin haa dhaggeeffannu mee hundi keessan. Arra namni maqaa ummata guddaa kanaatiin waa dalagu maatii isaa qofa irratti badin daleen ummata manguddoo gurguddoo asirra taa'u kana maqaadhaan nyaate. Ummata kana jiruudhaan ajjeese. Ummata kana addunyaa irratti ummata ciraaq jechuudha fakkeesse. Eenyu Arsii kantu bakka si buufate? Harargee kantu bakka si buufate? Wallaggaa kantu bakka si buufate? Mancaatuu lamatantu bakka si buufate? Lubbuu ummata dila kanaa maqaa isaaniitiin maqaa isaanii nyaatta. Gosa tantu bakka si buufate? Ummata al-Islaam machii tana keessa haa baanu. Ummata al-Islaam machii tana keessa haa baanu. Da'uuhaa fa'innahaa muntina. Lakkisa irraa fagaadhaa cincooytuudha. Ajooytuudha. Fokkottuudha. Irraa fagaadhaa. Nama akkasiitirraa illee fagaadhaa. Wixi irra kaaya. Nama gosummaan daaddatu. Sheekha haa ta'u. Beekaa haa ta'u. Qabsaawaa haa ta'u. Laa wallah. Ummanni kun dhugaaf qabsaa'e malee gosaaf hin qabsoofne. Hawaasni addunyaa gaafa rakkanne akka saba guddaa tokkotti rakkataa ummata rakkoodhaaf asii baqatetti nu beeka malee gosummaarraa akka baqanne nu beeku. Laalaa dubbii teenya. Osoo quba namatti qabnu qubni nu qabamaa jira. Osoo ummata biraatiif boonyu gosummaan sadarkaa daa'ima nyaatee hin quufin imalarra jiru. Garaa qullaa beela qabu bishaan dhugeen quufin gorra utti isin ummata al-Islaam. Isaanii miti kabadii qabu. Anaa fi ati badii qaba. Teenya dhaggeeffanna. Laayik goona. Sheer goona. Ni daawwanna. Harka dhooyinaaf osoo hin beekne miira keessa seennee jabaadhu jennaan. Gaafa immoo machii nurraa baate ani keessan jiruuf hin jenna. Ummata al-Islaam Rabbi haa sodan. Du'a haa yaadan. Akkuma hawaasa Oromootti takka hawaasni Oromoo akkana xiqqaatee beeka. Takka hayaata keenya keessatti sabni ilmi obboleessa isaa gosaa fi gandaan maqaa shanyiitiin maqaa gosaatiin gosa cincooytuudhaan takkaa seenaa hawaasa Islaama Oromoo keessa takkaa yoom dhageenye. Namni laayif irra dhufee lubbuu obboleessa ofii garroo dubbii tana immoo laayyutti isiniif fakkaate. Nama gartee asii fi ilaa guutuu addunyaatti hidda diriirfatee gosummaadhaan shanyummaadhaan فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون جاء قسما قافاتك أبري سنكن قافاتك أبري خيس سنتي قوستي تكلن وتكلن سيفن قوتو يا رب سبحانه وتعالى قوستي تكلن وتكبواسي في مستجا آتي قياسا قوسا خمير رافته إسا رافته قندا خمير رافته بيا خمير رافته نمني سقافة تنجر يا رب سبحانه وتعالى ولا يتساءلون وللي قافة فين يا رب سبحانه وتعالى شلسوا نرنجروا دورا والرئاس جروا قوسوا مرها فقانوا قندوا مرها فقانوا نمني جارموا ركومتي جارمي طيارة هواسا خنا فوجدوا جارمي مسجد جاري جارمي يتيماف قلبا وان اني نياتي دوغو تاسيسي جارمي حواس ركور رجرو ركور راباسي أمة الدنيا خنانال طيارة جاراني غوسمان هندادن الدنيا تنا جاراني غوسمان هندادن مال غدا جرانوتي بقلو في بالغاري اوسو هنجارين غوسمان دادنا
mana barumsaa osoo hin jaariin gosummaan dhaaddanna. Maal nuu fayyadde gosummaan? Gosummaan faayidaa qabdu ta hospitaala jaartu. Gosummaan faayidaa qabdu ta hawaasa rakkorraa ballotti baastu. Gosummaan faayidaa qabdu gosummaan masgida jaaru, miskiina gargaaru, sabaa sablamoota bira dhaabbachuu, maatii ofiitiif tahanii, biyyaaf tahanii, sabaa sablamootaaf tahu. Haadha hu irraa fagaadha. Nama akkasiitirraa illee fagaadha. Wixii irra kaaya. Nama gosummaan dhaaddatu. Sheekha haa ta'u, beekaa haa ta'u, qabsaawaa haa ta'u. Laa wallah. Ummanni kun dhugaaf qabsaa'e malee gosaaf hin qabsoofne. Hawaasni addunyaa gaafa rakkanne akka saba guddaa tokkotti rakkataa ummata rakkoodhaaf asii baqatetti nu beeka malee gosummaarraa akka baqanne nu beeku. Laalaa dubbii teenya. Osoo quba namatti qabnu qubni nu qabamaa jira. Osoo ummata biraatiif boonyu gosummaan sadarkaa daa'ima nyaatee hin quufin imalarra jiru. Garaa qullaa beela qabu bishaan dhugeen quufin gorra utti seenne ummata islaam. Isaanii miti kabadii qabu. Anaa fi ati badii qaba. Teenya dhaggeeffanna. Laayik goona. Sheer goona. Ni daawwanna. Harka dhoyinaaf osoo hin beekne miira keessa seennee jabaadhu jennaan. Gaafa immoo machii nurraa baate ani keessan jiruuf hin jenna. Ummata islaam rabbi haa sodan. Laal Du'a haa yaadan. bakka jirru ammallee irra duullee hiddaan buqqaasuu gosummaallee irra duullee gandummaallee hiddaan buqqaasuu oromummaa durisan gadhaabuu sanii achi hattuu fi baalagee fi bulguu jawween itti moggaase taganda keessa yaatee ganda waliin fixxu taganda keessa yaatee gosa waliin fixxu bultii namaa diigaa turte. Jiruu namaa qasqaasaa turte gandaa fi ganda wal nyaachisaa turte gosaa fi gosataa wal nyaachisaa turte hundisii arrabbooda barana booda asumaanuu Jawaar Muhammad galatoomi siin jechaa jira hawaasni guutuun ulamaa'in bakka jirtu gabbaatee waan ati qabdeetti jirtu kana si wajjin deeggaraa jirti galgalaa ganama qabii marfee dirii sirri bira dhaabbadhu dhabamsiisatiis dhaamsa ulamaa'in si dhaammachaa jirtu keessaa gubbaanii waan nuti waggaa 3 guutuu itti iyyinee dadhabne ati guyyaa 3 buqqaastee galatoomi siin jechaa jiran jummaa irraan tanaa masgiida jirurraa du'aa isii godhaa oolan waan kee keessaa gubbaan si wajji dhaabbatanii deeggaraa jiran kanaaf sirritti qaayida guurame walitti qabii hawaasaa gabaasaa yeroo isaa eeggadhu qaayida guurame gabaasaa hawaasaa galchaa kan qabamin ganaa hidha guuri suuraa jirtu guutuu si ergina viidiyoo jirtu guutuu si ergina. Ragaa wajjin takka takkatti eenyu badii dalagaa ture laala badii adeeroo sooshaal miidiyaa kana gubbatti waan arraata keetirraa bahe hawaasa kee keessatti itti gaafatamta seera biyya keessa jirtu keessatti itti gaafatamta guyyaa borullee fuula rabbiitti itti gaafatamta abadan jalaan baatu arraata kee naamusatti gootee kabajaan akka durii baxaraaneetiin afaan nama arrabsee ganda namaa laaqee waa hunda seera biyya tokko keessa jiru biyya kaayiroo tana keessa taa'ee namni abbaa fedhe sooshaal miidiyaa irraa arrabsuu hin danda'u. Keessaafuu as keessa wajji jiraannaan galgala daqiiqaa takka malee dhageessita biyyuma fedhe keessatti mee Dubaay keessa namni magaalaa Dubaay keessa taa'ee hilmaa takka namaan ji'aan ajaa ba'u biyya fedhe keessa seerri akkas jarman dhiisiyuu biyyuma fedhe keessa taa'ee namni magaalaa san keessa maqaa namaa yaamee arrabsuun hin jiru. Namoonni beeka warri Ameerikaalleen kanaaf bakka jiru nama arrabaa nama gosaan nama diiguu nama gandaan nama diiguu hunda irratti hojjannee dhabama goona. Kana rispeektii jawwee kanneen jirra. Waan sheekootiin teenya waggaa 3 dadhabde hawaasni bal'aa waggaa 3 guutuu itti iyyee dadhabe inni guyyaa 3tti afaan qabachiisee miidiyaa irraa galchanurra. Thank you siin jenna jawwee dur daran jabaatee dhufeewu. Big respect. Sheer godhaa waliin gaa viidiyoo tana guutuu namni tokko gorsa ulamaa'iitii fi gorsa kana hunda jalaa hanga dur miliqaa ture har'aan booda goda mixii seentu jalaa bahuu hin dandeessu. Abbaa feetee jalaa nama sibira jirus siqannaa jira laalamma. Abbaa feetee wajjin ilma adeera kiyyaati kaati jettee waan gosaatti haasoituutu miseejii teenaa ergaa jira. Kana jechuun namni deemuun diqaanya wayii dhume jechuu beek. Sheeyitichi waan gosa haasa'u salphate. Sheeyitittii waan gosa haasa'u salphatte. Nama fira kiyyaati jettee nama ganda kiyyaati jettee waan ganda namaatti hamatta. Nama santu dabarsee siqannaa jira. Nam tokko wajji akka waan gandaan laa'ine akka waan gosaan laa'ine asirraa barnoota fudhattaatu.
Miseejjiin te shakka ati har'aan tana if shakke hundi kee if shakke miseejjiin ati namatti ergitee jirtu waan ganda namaa haasoytu waan ganda namaa xiqqeessu waan gosa namaa xiqqeessu keessaan ati waasaappiin namatti haasoytee if shakkii siin jee abbaa feete jalaan baatu. Kanaaf namni hundi asirraa kaasee if eeggatee jiraachuu danda'u qaba. Ganda namaatti hin bu'u gosa namaatti hin bu'u nama gosa xiyyaati jettee qaate qaleetti haasoytee si qannaa jira namaati ilma adeera xiyyaati jettee qaleetti haasoytee har'aan tana waan kee guutuu naaf fidaa jira. Kana achi ati barnoota fudhattee moo furanne tokko saallikii gala warri gosaan nama diigu gosaan ganda guutuu gandaan ganda wal nyaachisu gosaan gosa wal nyaachisu tokkotti fiigeellee najaa ba'uu hin danda'u. Sheer walii godhaa jawwee big respect atillee wallaahi. Baan keenya kun maal jaami'aa dhageeffannu. Hayyoota qabsaa'ota Haaji Jawaar Mohammad Gabbaalii fi Haaji Jawaar Mohammadii fi hayyoottiin haqa baasuu fi dhiiga Oromootii fi rakkoo nama sallamee baasuudhaaf deemtan rabbi jazaakumullahu khayra rabbi isin haa gargaaru dura isiniin jira. Amiin. Qabsaa'ota Haaji Jawaar Mohammadii fi Dabbaala Mootiitis rabbi isin haa gargaaru jee eeyyee rabbi nu haa gargaaru inshaallah. Amiin jennaani miindaan keenya kafaltaan keenya baasiin keenya du'aayii abboota keenyaa kana miindaa biraan qabu. Wanni hedduu na gammachiise maqaan kiyya Jawaarii wajjin ka'uu osoo hin taane galataa fi dhugaa fi haqa uummanni keenya biyya keessa jirullee sheekotiin teenyallee namoonni gurguddaan keenyallee akka isaan beekan arguutu hedduu na gammachiise. Galatoom isin jenna abbaa kiyya ammallee dhugaa wajjin dhaabbanna akka wajjin dhaabbannaa hattuun isaatilla akka miskiinaa ni baafna kuni waadaadha. Miindaan qabnu miindaan keenya immoo du'aayii miskiina kanaati. Maatii qofa xiyyeeffattee ijoollee kaan dhiiftee deemtu na dhibe. Amma ni dhufan hanga danda'amsi haasootti jira waan hunda haasootti jira akka hojjaasaa akka mana godhan akka qophaa'anii eeguu jiran hunda qofa qaba si galee kun rakkoon qabu. Garuu ijoolleen waan kana godhe maatii qofaa miti nama shaniin godha. Maatii alaafis haa ta'u waan fedhes haa ta'u namni biyya tola laaqate abbaa fedhes haa ta'u keessa jira waan san kafaluun dirqama. Sejarah, garu maatii qofti achi biyya maatii qofa irratti dubbiin deemtee addunyaa maatii qofa irra dalagamtuun nagagal. Ijoolleen ta'an footoon isaanii hin baan, maqaan isaanii hin baan. Kun maaliif ta'uu dandeenya? Kanaaf sun isa. Waa bareeda gaafa itti galate muraad gaafa bareeda. Taduraa siin galateeffachuu mata wanni isa galateeffadhuu fi osoo sodaatiin osoo maaragin kan hin dhiyeessin kan hin keehin kan hin mormin kan hin dhawwaalini baatee mul'achuu gaggeessuu jirumaadha. Kalamaffaa bakkuma haqaa bakkuma dhugaa bakkuma itti dubbanee aangoroonni guutaraan dhaabbachuun qabxii lammaffaa inni isa sadaffaan ammoo isa jiheesse caalaa isa yoo obboleessiliyyaa kan nama godhuu qabu dhugaa nama godhuu qabu akka keessan wajjin jiraachuun kan kee ammallee waan bareeda. Kaadhumaa ganda gaggaabtee kan bareedaadha. Ganda keessi akkuma jiraatu obboleessa kan kee ani irratti waliin badanii beeku akkuma garuu wal qabnete sansiitii beeku. Akkuma jamanii indee obboleessa kan kee tokko kan miidiyaa fayyadamu. Kana dura gaafatan deebiita. Namni isa beeku jiru kanaan dura. Miidiyaa kanarrattis yoo namoota lafarratti ta'e malee namni miidiyaa gubbatti akkaawuntiin itti fayyadamu suuraa isaa hojii isaa namni beeku jiru. Ilaa warra deebaati. Isin haa deeggartaati. Ana obboleessa yoo nyaanni waliin jedhee information isaa namaa naqan. Obboleessa kee dura namni yakkama goonee itti guulaa ture gabaabataa ture abbaa mana dhabeessan nama gammee jaamusan sirna dhaggeeffadhu. Gammeeni gaafa nuti isa barbaadu argachuu hin dandeenye booda bilbilaan argan bilbilaan nuti haase amma bakka nama kophaatti hin jiru waan kana dhagni goone namaan na goosise nuti hoogganaa qabnaa jedhe sirna dhaggeeffadhu. Amma mataan kiyya bakka kana taa'ee waan kana loon dubbadde naa hona jeesanii dubbachuu hin danda'u wanni isin keessaa jiruuf tanaafi anuma barjaa isaanii kiyye bilbila keenya irraa fuudhanii akka kana wanta gallee godhe bilbila keenya amma fuudhee laalan dhageeffee kan hunda qabu ee bilbilee gaafannaan maaliidha tokko naa qabadhu lammaffaa gaafa mucaan waan kana haasa'u namni wal keessaa dubbise namni keessaa dubbise sun intaladhaan namuma ganda keessanii yoo ati beeku waan hin beeku malee isin nama naannoo keessanii isin beekti. Tanamazul berkata tadi ini begitu. Mali, wahai sana sering nanti. Muncul selagi meja mereka sahaja muncul kan apa kita sontan ini jalanan. Sering lagi perlu bilang. Nah betul, jalan gas. Anda makan dia kan apa kan jalan apa kan jalan deh. Wah kan nasi bumbu susu kan agak. Ini namanya jalan orang. Segala sesuatu orang betul. Mutu juga segala. Oke, kubu bijan. Aku boleh tahu saja. Warna kana warna kabu khabale kabu khaskina kabu khashbuti kabu warna wal jari wa ga wa saji wa goto hangana saudi da kesati hogana mi se sawile ko chakana kan hojjo tu ana ngati
سام كل وجنا قبلت إيه نقول وجنا سام كنا وجنا سام أو بلي سكت سورة ما كنت ما كان سام كنت بيرو كتير مو عربي ببعض ما كنت أو بلي سكت كده اللي تقول كده أساسا عربي أنا كده بقول جود ترداد عربي تقول أنا عربي شجع ولا كده بقول لي لا شو ما يجي يقول لنا تاني بقى مية ولا سيرة تيجي فتني يقول لنا يا كتر تامي إبادة يا كتر كمان ملس نمون ما شانو بيجي نراسا مني إتجاه كذا ما زي مني كلام أو بقول سكان كتوب لوان leadership إذا ما له يقول لنا تاني كتوب بقول سكان كتوب كذا كذا يجيبه دمر تكلم لهم تيجي قبل ما تنسى يا كمان إيه اللي نقول لهم بقول ما تيجي نقول لهم تنسى ما تيجي سامبر بانه تقول له سامبر بانه أساس سامبر بانه أبغى سامبر بانه أكمل بقول سكان كذا كذا بانه خلينا نجرا كنا ما تيجي نجرا كنا نجوا جو بقول سكان وني أبي سووا تو هوغنا تو كاس هوغنا تو كذا مو أجل كم كأنا هيسا جول لي سووا جنما جرسون هوغنا كسوت خبرنا أنا بس ورا نجيرو لما بارت وقعت كذي وقعت ما تيجي لما تيجي الله ولا أنا نبيو إن تلسون وفي سيمت أبا ما أنا هيسا خامن تو مم مسيبا جوجير أبا ما أنا خاتم زيزي أو بقول سكان هنگا تو كلنا ما نه هنگا تو مديدي وني ده دغ وبقول سكان كذا إذا تبغى نعمل يوم كذا نندون نيجي نبغى ما نيجي جنرت دولنا نسوي جنكم كوتي ولا كبروا تويجت شوف أكيد نتكلم أما أكيد كذا بدري جدري شنو خوانا بقول هذا سوى مهينو هو سالي شكل دوت سورة جرام بارك سورة جرام نيجي جربرو كلنا إذا تبغى سام مني أكيد كويس إنجاز كلنا كلنا بقول سكان no بقول سكان بيجي كلنا أو بقول سكان بيجي سورة سام مني نيجي ما نيجي إني يا كمامي يا كمان إني بيجي تكامو غرور شلون يا مسان أوكي قبل ما يسوون بارين نجير أو بقول سكان يسوون بارين نجير غرور يسوون بارين نجير أما قبل ما نقولنا وان ده وان يقول لنا سبعة سنين بابا توك يوم قبل ما قبل ما مدرسة إنه بيفهم مادين أكثر من مدرسة يا مدرسة كم مني أما بقول سكان يوم قبل بقول نقول توك أكو قبل كذي كابتن لما نموت شنو سووا جيبوا جتان أي سووا جيبوا جتان سلاوتان ما تيجي نجس saya saudi di, nanti mau di, ini nama orang tu, orang kamar lu je, berendu hutu mereka jaga kamar juga, garu hati sila muncul isa, akan semua berjalan dengan isa, la sadapat tadi mo, tinggal kita tunggu nak, sadapat kita boleh senang ye, jorong kita tak sampai ke sana dulu, ala jemaat dia barang nama tu dia mana hanya jelahi ye boleh kan, lagi yang orang yang bagi biji barang itu kita nak gini kita nak hati. Karena bapak ya negatif government generation anu jakam tota surah generation ini bahira mati generation ini salele mejira mati mucha wani sam focus wani negara mati sini dia berbalik ni boleh sekarang ke rebuta gogala sanwan def jo khasa begini dan tinggal pada bulan yang nama nama jual kan ada lagi kayu tadi asli dia atas deh mati kita berasa sedih gogala maju mana ke sedih saya nama nama original game وين مثلا يمود الدو أبغى أقول لك مثلا كيف كنا ما يكسر سنة كم ما بندر برباد تقول أصلا ده يعني كذا بجد بندر يمود ده نتوما يسوع بقول لنا بام ورنو تقول لنا يا كذا جالس أنا يوقف وزن تاني هو بنا توسع بيجو كذا بام مالي ورنو سجوا برباد سورة جرالي اللي بيجرا جالس أنا يوقف توتا وبقول لسه هو واسع برباد ورنو ما يجرني واي جولتينيا تبي يا ربا خيستي والميتي hawaasa keenyallee mataa gaccabsitee biyya teenyallee maqaa balleessite ilaalchisee ergaa an dabarfachuu fedhu dura osoo ergaa tiyyatti hin seenne waan dhihootan hojjetame irratti namoota yakka bineensummaadhaan namarratti hojjetan tarkaanfii irra fudhachuu hidhuu dinniina isaanii kennuun sun waan gaariidha itti fufuu qabaa jechaa akka amantaa islaamaattis nama miidhuun sharaa islaamaa keessatti maal ilaalamtii waan juu ergaa gabaabduu dabarfachuu barbaada durarratti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ittaqu zulma fa inna zulma zulumaatun yawma alqiyaama wal miidhuu sodaadha wal miidhuun guyyaa qiyaamaa dukkana namatti taatii je waan dukkana keessatti isin mudatu san isintu beekaa jechuu lammaffaa addunyaa tanarratti dhiiga namaa gannaquu jabeenya sii nabiin alayhi salaatu wassalaam waggaa dubbatu la zawaalu dunyaa ahwanu ala allahi min qatli rajulin muslim
nama muslimaa tokko ajjeesuurra addunyaan dhabamuutu rabbi biratti irra laaftuudha akka malee yakki kun guddaadha jechuudha. Kanaaf hojiin fokkotaan ilmi namaa hojjetu wanni hamtuun ilmi namaa hojjetu ta nama ajjeesuu dhiiga namaa gannaquu achii hin jirtu jechuudha. Kanaafuu hadiisa biraatti ammas nabiin sallallahu alaihi wasallam ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم بل ليسان الدنيا رتي قلتنا ما قلتشو هكا قدت وصو آخرتس قلني سما إيقاتو تأكا نمميدو في نمرو الرسو في رحم ما مرورا هنجرتو جي نبينا عليه الصلاة والسلام خنافو وري نمميتا الدنيا رتي قلتا قرقوداتو سين إيقاتا وصو آخرا وندين يجو خدورا نمني نمميد نغي دابا تسقبي دابا وصو بكبساتشو هيدامو هيومو خنانتين كونيس غلطا نما ميديته خنان ألتي نمني نما ميدي غلان نسا نمني ديغا نما غنقه نغي دابو يرو هند صدادان جراچو ماتي قباتو ماتين سا ديغمو آنغو قباتو آنغو سا دابو akkasuma horii yoo qabaate horiin isaa badee barakaa dhabuu jireenya isaa keessatti qabeenya isaa keessatti maatii isaa keessatti barakaan irraa deemtee xiqqaatee salphatee jiraachuu. Kanaafuu obboleeyyan keenya akhirattis galata guddaa isin eeggata. Duniyatti immoo jiruu nagayaan jiraattu hidhamtee hidhaa jiraatta sodaattee gaara keessa akka bineensaa dhokottee jiraatta malee akka namaatti bilisummaadhaan hin jiraattu jechuudha. akka janabiin alayhi salatu wassalam hadiisa biraa keessatti mu'minni nagayaan jiraataa maalam yusib daman haram waan dhiiga haram fittin tuqiniinii je addunyaa tanatti wani nagaya nama dhoorku wani barakaa namarraa deemsisu wani jiruu tasgabbii jiraachuu nama dhoorku ta akka dhiiga namaa gannaquu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu wani dhiyootan hojjetamaa jiru waan gaariidha. Hawaasni keenya ulamaa'onni hayyoonni manguddoon abbootiin qabeenyaa warri mootummaatis irra wal gargaaranii yakka fokkotaa ummata keenya hiyyeessa miidhee nullee mataa nu gaccabsee hawaasa keenyallee addunyaa irratti maqaa balleesse kana harka tokkoon irra wal gargaarree itti deemu qabna. Namoota rakkoo tana dalagan hunda bakka isaan jiranitti footoo isaanii maxxansuu waggaa dabrallee dubbii tana jennee jirra akka achittis nagayaan hin jiraanne biyya galuus nagayaan hin jiraanne irra wal gargaaruu qabnaan jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Riyaala Suudii 30 isinii kannaa ijoollee Arsii qaqqalaadha. Nuun jette cinaqsan keenya amma dura biyya faranjii teesse 30 sanis nuun kannine. Almost yoo xiqqaate guyyaa tokko gizee nama 15 faa qabnee finnu qabna. Ijoollee Arsii akka isaan fidanii fuula kaameeraa dura wash godhanii miti malee kaameeraa duubattis kajennu malee ijoolleen akkasii balleessina sun 30 keenyaas hin nyaanne. Arraan tana garuu gumaa ijoollee Arsii jalaa hin baayoo jette 30 keenyaas nu ergi arra inumaa ijoollee gosaan wal ficcisiisuudhaaf. Laal saahiba kiyya laal waan biraatii miti warri Arsii gumaa walirraa hin fudhannullee yoo taate waan biraan dadhabe baasa isin kireessuun dadhabu alaatul baasa kaisan qabaddaa kotta na tokko tokkoon gatti saamne tokko 30 haadhatiyyan nagayaan nan galchin 30 Suudii nuun jala cinaqsan namni jaamu namni biyya faranjii jiru 30 Suudii 20 Suudii kaisaa waliin lallalladhaa 20 Suudii kaisaa waliin lallalladhaa 30 Riyaala Suudii naa isin erga nama 15 taa waadii dawaa siriggalaa manallee kireeffadhaa isin bobbaa nama nyaata isinii godhus qabadhaa ijoollee Arsii laa yoon cinaqsan hudduu teeti wanniin galchinan biyya faranjii teesse ijoollee xixiqqishoo tan walitti oofu hatta gosa keessa galte gumaa ijoollee Arsii yoo jalaayin baa barbaadde yoo nagayaan baa barbaadde maallaqa keenya 30 keenya Riyaala Suudii nuu kan nagayaan baa yoo barbaadde wali gayyaana. Eka video kanarratti akkuma dhageettan kana cinaqsan jedhamu ka Awurooppaa jiraatu mallaqa isinii kennaa waadii dawaasiritti gala manallee kireeffadha Oromoo Arsii bichaa barbaadaati qalaa jedhee namni dabarsee Riyaala 30 waadaa isaanii seenee hin galchinee fi isa san saaxiluu deemtachuu waan ijoollee arge kanaaf dasna itti kanaaf natti tolti bara teenna taarsiitu noo maa of jala keettan baasaa isinillee gadi yaasaa ofirraa gadi. Ufurraa baasaati saaxilaa kenna uf jala dhooyfattanii deeminaati qaraa waa uf jalatti hammattanii deemuu keessantu kanaan nu gahe sinii galee baasaa kenna ufurraa
akan itti fufa qabsoo waan dhaabbatu miti mallanni galun jiru isuma gannu baasa amma isinillee anna akkasi warri Jawaar waa takkan danda'u akkanumaani inni maali mootummaadha maal jechaa turtan kun namni akkatti gayyaa'ee alba'aa jira jechuudha warri silaafee masootetti warri kun warri duraan live irra bultu takkatti live irra hin jirtu badde live irra balleesse warra ijoollee qabee duraan asirratti kalee dheengadda tumaa ture kalee fi har'a hin jirtu dhabamte tana buuteen jaraa hin jiru humna kanaa olimee akkam gootarree tayyib sanirraa nama lama qabsiisee hidhatti darbe waan biraa maal barbaaddan kun illee warafama eeggataa raa tartiibumaan itti deema akkasii namni Cinaaqsan jedhamu birri galchaan jirtu saaxila birri isinii galchaan jiru baasaa saaxila akkas itti fufa qabsoon itti fufa hayti miskiina bahaa jirti guyyama guyyaa dhiinni miskiina nama raffisu nama nyaachisu nama no baasu haadha miskiinaatu taa'ee booyaa jira ilmoo fi eegaa jirti rabbitu sin salphise wal saaxilaa wal gayyaasaa nullee kabeenu hin baafna hin himna yaasaa isinillee kutaan martu yaasaa Harargee Walloo Arsii Jimma yaasaa gad